Akkuman kanaan dura isinitti beeksisee har'aa sagantaa gola keenyaa kan ta'an obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaa dhiigii dargaggoota KFO barreessaa Madarak akkasuma barreessaa koree inspeekshinii fi to'annoo KFO kan ta'an waliin haala yeroo irratti haasawaa fi yaada wal jijjiirraa. Kanaaf kallattiidhaan gara obbo Dastaatti sin darbuun dura obbo Dastaan eessatti badanii akka koree dhiigni dargaggoota KFO akkuma beekamu kanaan dura dargaggoota KFO'f muuxannoo tokko tokko hiruu leenjii garaagaraa kennuu fi waan kana fakkaatan hojjetaa turanii miidiyaa irrattis immoo mul'atu. Ammaan kana garuu badanii waan jiraniif eessatti badanii maal keessa jiru? Dhiigni dargaggoota KFO maal keessa jira? Obbo Dastaa Dinqaa maal keessa jiru? Kan jedhuu fi KFO'nis maal keessa akka jiru kallattiidhaan gara obbo Dastaatti sin dabarsaa. Obbo Dastaan eessatti badan? Isaanumarraa kallattiidhaan isinitti dabarsa. Okay. Galatoomii jaala keenya birmadummaa. Anis hin bannee KFO'nis hin bannee dhiigni dargaggoota KFO'nis hin bannee hundumti keenya iyyuu jirra. Akkuma beekamu nuti keessa jirru haalli nuti keessa jirru karaa adda addaatiin baay'ee rakkisaa ta'ee jira. KFO'n akkuma beektu kora waliigalaa gaggeeffatee ture yeroo darbee isatti aanee sagantaadhuma adda addaa irratti hojiidhaaf qopheessuudhaaf sagantaa hojii babbaafachaa jira. Hojii irras jira. Akkuma argitanii miidiyaa adda addaa irraa sooshaal miidiyaa irraas akkuma argamu hojii irra jira. Anis hojiidhuma irra jira. Kan wajjin immoo egaa wanti dhimmoota dhuunfaa wanti ittiin of jiraachisan waan akkasii kanas yeroo tokko tokko waan jiruuf maleesaa Dastaanis jira, dhiigni dargaggoo KFO'us jira, KFO'nis jira jechuu kooti. Tole egaa guddaa galatoomaa obbo Dastaan akka jiranii fi haala irra jiran nutti himanii jiru. Gaaffii kiyya isaa lammaffaatti ce'uudhaa fi haalli amma nuti keessa jirru kuni baay'ee yaaddessaa fi boru maal ta'a jedhanii tilmaamuun waan nama rakkisu keessa jira. Mee kallattiidhaan gola biyya keenyaa keessa deebinee biyyi keenya kuni maal keessa jirti? Garamitti deemaa jirti? Oromiyaanoo kana keessatti maal irratti argamti? Maal fakkaatti? Golli biyya keenyaaf gorri Oromiyaa maal keessa jira? Maaliifan kana jedhaa? Siyaasni biyya keenyaa kun akkuma uummannis beeku, akkuma isinis yeroo garaagaraatti beektanii bakka wal waraansa keessa galtee jirti. Wal waraansi karaa kaabaa jira, wal waraansi karaa dhiyaa jira. Keessatti immoo yeroo ammaa kanarratti xiyyeeffatanii kan akka dubbattan barbaadu waraansi karaa kaabaa akka dhaabatee jiru quba qabna. Inni waa gaariidha. Biyya keenyaaf carraa gaariidha jedhee yaada. Kan lixaa fi gidduu gala keessumaa Oromiyaa keessatti waraansi bifa haaraatiin yeroo yerootti irra deebi'ee namni dhumaa jira. Inni kun maal keessa jira? Maal ta'utus qaba jettu? Isa kanarratti yaada akkanaa kennitanii barbaada. Tole egaa akkuma tiyyuu kaaftee biyyi keenya yeroo ammaa kana rakkoo keessa kan isheen jirtu. Rakkoo gama hundumaatiin rakkoon siyaasaa jira, rakkoon hawaasummaa jira, rakkoon dinagdee jira. Kana wajjin wal qabatee yeroo darbee akka madirakitti ibsa bal'aa tokko baafnee turre. Ibsi sun waan hundumaa wanta biyyi keenya kun keessa jirtu hundumaa tuttuquu yaadeera jechuudha. Fakkeenyaa fi siyaasa wajjin wal qabatee rakkoon jiru wal fudhannaan uummataa fi mootummaa maal fakkaata kan jedhuu fi isa wajjin wal qabateet immoo wal waraansi bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti jiru. Naannolee Affaarii fi naannolee Sumaalee gidduutti jiru fi
mooraadhuma mootummaa keessarree rakkoolee calaqqisan kaafnee turre. Karaa biraatiin rakkoo siyaasaa biyya keessa jiru wajjin wal qabatee kana kan hubatan biyyoonni ollootaa daangaa biyya keenyaa cabsanii rakkoo adda addaa uumaa akka jiran fi kunis furmaata akka barbaadu kaafnee turre. Dinagdee wajjin kan wal qabatu immoo dargaggoonni biyya keenya keessa jiran keessattuu dargaggoonni Oromiyaa sababii adda addaatiin gara mootummaa loluutti deemaa akka jiranii dargaggoonni Oromiyaa mootummaa wajjin wal lolaa akka jiranii akkasumas immoo kan jirus dhabee kan gaaffii siyaasaas qabu gara warra mootummaa loluutti deemaa akka jiru akkasumas mootummaanis raayyaa jedhee poolisii jedhee poolisii addaa jedhee poolisii sirna eegdota yookiin immoo gaachana sirnaa jedhee dargaggoota heddumminaan leenjisaa akka jiruu fi dinagdeen biyyattii wal waraansaaf oolaa akka jiru ibsinee turre. Karaa biraatiin rakkinni dinagdee fi rakkinni siyaasaa kuni rakkina hawaasummaa fidee akka jiruu fi bakka adda addaatti saamichi kan jiru ta'uusaa waan nyaatee bulu dhabaa akka jiru lammiileen waan nyaatanii bulaniif yaaddaa akka jiran kan hundumaa tuqnee ibsa baafnee turre jechuudha. Kanaafuu biyyittiin karuma adda addaatiin rakkina keessa jirti jechuudha. Akkuma kaaftee rakkoon cimaan karaa kaabaatiin ture dhimma humnoota Tigraay wajjin wal qabatee jiru ture. Haa ta'u malee isuma durayyuu Oromiyaa keessatti calqabamee akka ture beekamaadha. Oromiyaa keessa immoo isumayyuu dura rakkoon kun akka ture beekamaadha. Garuu ulfinni isaa fi hubannoo fi xiyyeeffannoo addunyaaf uummata adda addaa harkisuu irratti walaa caalu malee rakkoon lolaas rakkoon adda addaa kan inni dhalate dura ture Oromiyaa keessatti. Isatti aanee inni kaabaa kun dhalate inni kaabaa humna fixachiisaa obsa fixachiisaa kan lubbuun kitimne itti dhume qabeenyi hedduun irratti barbadaa'e Tigraay keessatti miidhaa guddaa kan geessise naannoo Amaaraatti miidhaa guddaa kan geessise naannoo Afaaritti miidhaa kan geessisee fi bu'aan isaa immoo naannolee hundumaatiif kan hafe akka ta'e beekama jechuudha. Isa wajjin wal qabatee egaa dargaggoonni bakka adda addaa irraa waraana sana keessatti hirmaatanii namni baay'ee dhumateera jechuudha. Gara Oromiyaatti yoo deebinu immoo erga inni kaabaa kun xinnoo akka dhaabbachuu erga ta'eeti humna waan fixate fakkaata. Erga dhaabateeti gara Oromiyaattidha kan naanna'e. Oromiyaa kunnoo qarqara godinoota Wallaggaa arfan jiran irraa eegalee Asoosaa wajjin wal qabate hankuun hamma dhufee hanga lixa Shawaa ga'utti rakkoo guddaatu jira. Gara kaabaatti gara kibbaatti yoo deemne godinoota Gujii keessa Boorana keessa akkasumas dhiyeenya kana immoo gara kibba baha Oromiyaatti babal'atee kan jiruu fi rakkinoonni yeroo irraa gara yerootti babal'achaa kan jiran ta'uu isaati ilaalla. Akkasuma dhimmi dinagdees immoo uummata kana baay'ee rakkisaa jira. Dhimma lolaa wajjin wal qabatee egaa warra wal lolu qofaa miti amma gatii kan kaffalaa jiru uummanni hawaasni bal'aanii uummanni nagaan bahee galuu irratti nagaan gahee gara hojii isaatti bobba'uu irratti rakkoo guddaatu isa mudachaa jira. Kana qofaa otoo hin ta'in dhimma oomishaa irratti sabni keenya uummanni keenya akkuma beekamu harki caalaan qonnaan bulaadha.
qonnaan bulaan haalaan fi akka barbaachisutti qotachaa hin jiru. Kan qotatan irratti illee itti galtoota ammayyaa kana kan akka sanyii filatamaa kan akka xaa'oo haalaanii fi akkaataa barbaachisetti yeroo barbaachisetti argachaa hin jiru. Kanaaf wanti keessa jirru baay'ee kan nama yaaddessudha. Egaa yaaddoon kun yeroo irraa gara yerootti humni isaa dabalaa rakkinni isaa hammaachaa deemuudhaani uwwisni isaas akkasuma babal'achaa deemuudhaani biyyatti yaaddoo keessa galcheeti jira. Gidduu kana immoo karaa baha biyyattiitiin dhimmi Alshabaab wajjin wal qabatu Alshabaab gara Itoophiyaa daangaa Itoophiyaatti seenee humnoota addaa naannoo Somaalee wajjin yeroo darbe walitti bu'ee ture. Akkasumas mootummaan deebiseera jedhee yeroo lammaffaatiif dubbatee ture. Amma dhiyeenya kana isuma kaleessaa kan immoo kan isuma mootummaarraa kan hubatamu Alshabaab wajjin walitti akka bu'anii fi miidhaan akka qaqqabedha jechuudha. Kanaafi rakkoota hedduutu jira. Akkuma jedhe rakkoon dinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa fi kanneen wajjin wal qabatan yeroo irraa gara yerootti bal'inaanis ulfinaanis itti daddabalaa deemaa jiraachuu isaanii fi murni hawaasaa hundumtuu wantoota ta'an kanaan miidhamaa jiraachuu isaa hubanna jechuudha.